والجيني سامو هل كان يفوق جان قبضو ها بالبلي ساعة سيرو هند ساعة الدبي أمر بيزيد سارتو بكوكي يبو ابنا إلى لمي كيسا ما بدوشادو من نتمر تستان ما في تونا نجد أكنا ما بيجر جالله بيجر كم نما نتاسستان بيجاكو ننجالد ميدا ما في ركودس أبوي هم بربادو كنافو أمو وانتو كساني بوسون دندو أما جريني كي جنجراتو فدا أوكي Nyuda. Oh. Sena. كم نجس ما جرت؟ نجا. كم نجا. فيادا. ما جرت. أيوة تيجي بعنا كان وين داني سنكمه. غاري. بيتي كم. بيجي ياكو ما يسمى بيتان سانو. واو ما نجيجر. كم يا سيتا. أشوية. إيه. Enyus. Seni jala. Tai. كم جان؟ طيب. أيوة كم. نجا. يا فيادا أيوة. أكا. طيب. غاري. Bagana gaan dhuftanga. بعنا كان وين دلما خوكم. Nagai غاري. kami wa biyya barattani? أمو ما دفن غاي برون ويلوما. Haa. أنا ما دال كامي. Kami wo ayo gati ate gati basni. أنا بيزي أبو. تكو تجلسي. Aga gammadde hundano. قلتهم. فيارك. Akkami qilleensi biyya kanaa خني هون مانجا وغاي كم يخسن كون eenyu humaa miti. Akkami haalli biyyaa hoo haalli biyyaa haalli biyyaa maaltu jira gaayyoo biitti gabrummaa qabamtee jirti haa maaltu jira gaa isinuma gad eegu jirti fayyaa argadha isinoo maaliif jirtan nuti maalitti jirra obsuma kana faatu waan itti jiru beeka isaanumaa nuu wayii jira jee horii awwala biyyaa rabbiiti. maal jechuu isaati ayyoo Ayo caalaa wajjin atakaaroo naqe. Inni yeroo hundumaa taa'ee waa'ee dadhabina uummata keenyaaf waa'ee laafina qabsoo keenyaa qofa odeessuu jaallata. Atakaaroo fi dadhabina qofa dubbachaa jiru. An kan dubbachaa jiru dhugaadha. Amaluma keenyas ta'ee namni keenya dhugaa dhaga'uuf fedhu. Obsa afaan deemanii qabsoon keenya asirra gahe. Biyyatti akkas ta'e abalu faan akkas godhan jedhanii deemanii odeessaa oolu. Garuu qabsoon keenya taakku takkallee fuulduratti siqaan jiru. Waggaa 30 guutuu sabni qabsaa'ee jira jedhamu tokko akkamiin bilisummaa isaa dhabu? Akkamiin bilisummaa isaa dhabu? Kurraajiidha waan sammuun namaan fudhan. Mataa kakkoo gad hin seenu. Amma biyyarraa dhufte haala biyyatti geggeeffamaa jiru beektu. Nama keenya meeqa fichisiisaa jiru? Barattoota barnoota irraa hojjetaa hojiirraa buqqisanii maatii diiganii jireenya isaanii bittinneessanii rakkoo adda addaatti rangaa jiru. Kana kan isin godhaa jirtan. Kana kan isin qabsoodhaaf waa godhaa jirtan.
olola deemtanii gorraa odeessuu qofata bu'aan keessa. Yaa caalaa dubbii tee dhagee kanammaati jechaa jirtu kun kan diinni keenya halkanii fi guyyaa ittiin gurra nu duuchu qabsoon Oromoo badde qabsaa'onni Oromoo bade jedhanii isaan ittiin nu afaan faajjessuuf garaa nu murachiisuuf nu dadhabsiisuuf yaalan akka diinni keenya abjootuttis ta'e garuu nuti sadarkaa sanirra hin jirru. Qabsaa'onni keenyaas qabsoo godhu jiran qabsoon teenyas fuulduratti deemaa jirti. Wanni ammaati haasaa jirtu kun waan yoomiyyuu taanaan nuti dhaga'uu hin feene waan Oromoon dhaga'uu hin barbaanne waan anilleen waan akkasii dhaga'uu hin barbaadu. Maal taate haadhatoo? Ayyoo isi caalaa wajjin atakaaroo inni akkuma siin jedhe inni yeroo hundumaa taa'ee waa'ee dadhabina uummata keenyaa waa'ee laafina qabsoo keenyaa odeessuu jaallata malee yoo akkas goona yoos illee qabsoon keenya fuulduratti tarkaanfata jedhee guyyaa tokko taa'ee yaadee hin beeku. Yeroo hundaa taa'ee haaba qeequu nama qeequu waan hojiinsa xiqilfatee taa'ee qomoo nama machaa'u haala siyaasa namaatiin haala siyaasa namaa ilaalee nama nyaachaa'udha malee waan dalagu kaleessa kana ture kana raawwadhe qabsaan ture ana abbaa biyyaatti sabboonaadha ofiin jedha malee har'a waa tokkoon godha waan buusaa hin jedhu gochaasa kaleessaatiin irra jiraachuu barbaada. Waan dura fi walgahii uummatni Oromoo godhatu irratti argamee waan isarraa fiisu tokko raawwatiin beeku. Saantima shirfii tokko dhaaba kana gumaachee hin beeku qabsoo kanaaf gumaachee hin beeku garuu hayyuu qeeqasatu caala arraba dheerata beekaansi malee hin jiru. Haadha filmoodhaan mataa nu goran galchina akka jibba gorra deemta joodeessa kananiisa. Bai siya baasu. Mee qoricha natti kenname. Mali ya Rabbi ya Gofta maaf nama hoodaa na goota maaf kana natti agarsiista ajjeefamuu fi dararamuun qooda keenya maaliif ta'a yaa Rabbi abaarsa maal qabna yaa Rabbi maaf kana nu agarsiifta Jolleto yaanni isaanii akkasi bittinnaa'ee arguu hin barbaadu dhaga'uus hin fedhu yaa Rabbi maal yaa Gooftaa diliin akkanaa maal gabrummaan gama keetirraa nutti taate moo akkami Obsa ayo me damsa gabaabaa tokkoon qaba ijoollee na yaamime maal taate ayo maali lakki ayo haalli dhiyeenya kanaa nagammachiisaa hin jiru abdii na murachiisaa jira wannan isinirraa argaa jiru
ميدمي جولنا يا بي هاي كامي أيوه Hello, Chala. Akam. Segera. Faya. Iya gitu. Naga sakit. Me ayo tu biar demo fe si berbada ada amakut. Kasih. Ya. Ayat panjang. Galato. Chala. Mal. Get to see. Get to see. Why is it? Kau dah kan aku? Bagaimana Chala? Enggak. Mal lagu maaf nih om. Naga. نجني وكسته أجايا يا جوليتو أنا اللين قام بيا قالوا وأنا ديموف أمسة تكاتو كويسين أمدي قالوا بربادي خنافيني سيامي يا جوليتو يا دخيسن خنا كنا جرجر بتناي خنا أرجو ينفدوا وكانت اسم براديمون هدو جرانا نياتي يوم تنده في خرج اسم خايتي اسم براديما أيو بيتي تانية قبل ما قبل تجرتي الماخو هركدينا خس جرتي نمني قبل ما خس باسو نوهي درجو رموتي جتني أبتشوك أبدن ملي هلا كانت بيتني دربتني إيسو سن الرجال إسني تو بيجنا جهاجرا بيج فرنجي جرتني دلقتني جراتو جرتني بقافاتي جرهم أقول أجنو مرجانك أباني بيج سنت دبتني بلسما تيسني فالمشوني دنديسني أصو أكسد دنديسني مو كانت تيسني خررن جرتني علقوا نسري متيتي أما أبدي بيتي سنرا دون اللاتاتي أكنا قلت تنين فدا هو أدا نفسنا مي Ya doksa jechuun kaleessa jechaa turte sun edda hirriba na dhorke anis waa yaadaan bulle garuu wallaalli nama balleessa jireenya namaa barbadeessa qabeenya kee diinaaf silaachisa waa cufa dhugaanatti fakkaatee jireenya koo irra guddaa isaa karaa sirriirra akka hin turin arra hubadheera otoon ifiitootii guyyaa tokkollee waan hojjetin olula isaan irratti oofuun hamilee isaa moozuun ture garuu yeroon kana gochaa ture san Oromoo irratti hammeenya yaaduu kootii miti karaan ayyaadaa ture sun karaa sirrii natti fakkaateeti gahee koon raawwadha qabsoo bilisummaa Oromootiif gahee koon raawwadha kan jedhuun ture garuu karaa sirriirra akka hin turin arra hubadheera yaa aayyoo koo yaa harmee koo yaa haadha koo kan balleeksine waaqa malee hin jiru dhiifama naa godhi yaa haadha ta'u خنا هوبتشو خيتيف قمتشو قدان الدقهما هذا تو أن اللي يفهم سيقول
akkasuma obsaatis yeroo dheeraadhaaf hedduu sii wajji wal mormuudhaaf waan hin tureef atis obboleessa koo dhiifama akkanaa gootuun si gaafadha. Guddaa galatoom kun hundumtuu sii galee gaabbuu keef guddaan gammada. Obsa yaa jaala kiyya obsa wanni nan duraan keessa ture sun amma na dhagaamaa jira. Kanaafuu araaraa jalqabee akkan si cinaa dhaabbadhu akkan qabsaa'uu waadaan siif seena. Kanaafuu yaa jaala kiyya obsa milkiidhaa fi injifannoodhaan diina keenya irratti siif hawwa. Yoo jiraatte lubbuudhaan immoo wal arguu waa hin oollu. Yoo kufte immoo seenaan cufti si haa yaadattu. Injifannoo keenya siin jedhu. Yaaddisi caala na dhagaa an kana booda as taa'u qofaadhaan waa'ee qabsoof waa'ee bilisummaa odeessuu hin barbaadu. Amma muradhe guyyichis haaf nagaa qabsaa'utu narra jira. Amma muradheera nan deema guyyichis har'a. Obsa anis si wajji guyyichi har'a. Kalian dhaga'u ililtaan hin jiru. In dhageessis waan akka dhaga'amu. Eega sa'a 8 kan ijoolleen kun dirree kana hunda dacha'anii gangalatanii mallas ta'anii Oromoo Obbiidoo qabsaa'aa isin achuma teettanii harkillee hin jiru. Namni waan ofiititti hin boonne inni nuu namaa miti. Bareedes, fokkates, toles, hammaates afaan keetiin sagalee ati beeytuun doo'iin Oromoo isinii qophaa'ee dirree kanarra isinii qophaa'e. Kun nama hin gammachiisu. Eega hangana gammanne kaagalaafuu halkan itti fufaanuu hoonas jira olifnoonni biroo as guutanii jiranii eenyutu waan kana godhe mallas ima dhugaan dhufee mallas tahee as jira moo mallas tahee nama biroo dalage mee jara saniin takka takkaan wal isin barsiisa namni tokkollee taa'ee akka achii harka dha'uuf hundi keessan taatanii kabajaa fi jaalala ijoollee tanaa qabdan garsiisuu qabdan harka dhayaa. Maqaan doo'icha kanaa guyyicha har'aa jedha. Taphattoonni doo'ii akka obsaatti Salamoon Abaaku harka Salamoon. Har'aaf akka obsaatti boru ammoo akka warra Hollywood keessaa taphatu sanitti warra star Oromoo jennee kaaseeta isaa maqaa isaatiin barbaannee bitannu keessaa nama tokko hin dhageenye harkaan isaa. Gaaddiseenoo hoggu tokko garas garagaltee hoggu tokko qabsooytuu taatee ibsaa koo deemii kufi ani si boodaan dhufa jette akka gaaddiseetti iftu. Harka isitti aansitee bifaan mallas illee fakkaachuu dhabu akka mallas tahee garuu mallas seetanii akka hin jibbine ammoo akka mallasitti obbo Baay'isaa
namni nama fokkatutti illee fakkaatu malee silaa mataa afaan qabaanne dheera makka Mallasi isan fakkaatu garuu sammuudhaan Mallasiin hin fakkaatu. Mallasitti aansee akka dantaa haajaa alaatti ambaasii biyya alaa jiru irratti warra dhibdee uummata Oromoo murteessaa jiru warra Washington DC'tti waajjira abaa'oo cufuudhaaf halkanii guyyaa dalagaa jiran warra akka Wucci Guddaa Ministeeritti kan dalagaa jiru kan nuti yoo jabaanne malee nurratti dalaganii asitti illee nu jalaa hafaan jirre ka akka jara sanii ta'ee dalagaa jiru obbo Jamaal Galchoo. Akkasumatti akkuma kaleessa koofiyaa uffatanii Oromoo ganda deemanii Harargee keessatti Baaleen Wallagga kutaa Oromoo keessa deemanii daa'imman keenya osoo hin hafne haawwan keenya osoo namni xiqqaa guddaa keenya afaan qawweetiin warra bulchuudhaan baran akka itti gaafatamaa abbaa waraana ittisaatti tahee kan dalagaa ture garuu isaa miti Gammachuu Baruu. Harka dhaga'u. Kanatti aansee akaadameetikaa basaasa Oromoo keessa ijaaree Tigreedhaan qofa osoo hin taane Oromoo dantaaf qabeenyaan bitamtuun bitee akka inni taa'ee dubbate sanitti Harargeen dhalatte Arsiin dhalatte Wallagga dhalatte ijoollee hundeen abbaan tokko Oromoo diina tokko malee laman qabne ufii waliin diina nu godhanii mallaqaan namaan afaanii waan hundaan bitanii gara damee ittisa isaaniitiin gochaa diinni har'a nurra dalagaa jiru ufii ofirra dalagaa jirra san akka abbaa ittisaa ta'ee yookaan akka nagahee eeduu isaaniititti kamattile obbo Milkaayoo jechi isaa jajjaba afaan Tigrees akkasi jajjabaatanii ummata miliyoona kana nu bulchanii jabinni kenna ammoo isaan gaaf tokko ofirraa harcaas ni jabaanna kan biroo akka caalaatti ammoo caalaan gaafa duraa dubbiin qabsoo galuu fi diddee ganda keessa deemee qabsoo nurraa dhiisi qabsoo maali jedhee maqaa qabsoo Oromootiin Kenya haa ta'u Jibuutii bahee eegaas dhufe kaaseeta Amaaraa muuziqaa makiinaa isaa keessa kaatee taphataa bahee dubbiin maayyii galtee fi sibiraa dhafuu qabsottiin deema jedhee kan dalage ammoo akka caalaatti Jamaala Haajii. Kanatti aansee akka qajeelaatti ammoo kan dalage obbo Ibsaa Abdii oppiidota santaanii warra dalagan afaan Oromoo dubbachaa aadaa Oromoo hiddaan Oromoo keessaa bahanii warra sammuudhaa fi qabeenyaaf Oromoo bitamanii Oromoo irra dalagaa jiran kan kaleessaas har'as Oromoo gabroomsan har'a gantoota akka ta'an inni garuu gantuumi gantoota san fakkaatee dalage malee harka naa kennaafi. Saartuttiin tarakaa saartuun akka isin taatee dalage sanillee isinuu agartanii an dubbachuu hin danda'u saartuun taatee tan dalage aadde Faayoo. Faayoon hogguu feete haadha taatee umriin isii 15 umrii 50 mattiltee hogguu feete qabsooytuu qabsoo Oromootiif hadooddu tan siyaasaadhaan bilchaatte taatee tan dalage tan boruu artiistota Oromoon qaban keessa bakka guddaa nuu qabatti jennee yaannu saartuudhaaf harka naa dabalaafe. Kanatti aansee turattiin dabra turaalleen akkasuma Oromoota dantaan bitamanillee ta'u waa'ee ilaalcha Oromoo irratti ilaalcha hamaa kan qabne isa ammoo akka turaatti Gammachiis. Isinis dubbiin illee galuu fi dhabdu akka haadha warra isaa taatee tan dalage ammoo
Adde Asteer mucayoo bareedduu san harka naa kennaafi. Wanni tokko yeroo dalagamu sammuu namootaa gaafata. Oromoon nama sammuu qabu nama jajjabaa hedduu qabna. Oromoon ufii dalaguu dadhabe malee beekaa meeqa qabna. Beekaan kenna ufiif ta'uu dadhabee alagaaf taya. Doktoroonni kenna, profeesaroonni kenna hanga bu'aa Oromoof buusan caalaa mootummaa Itoophiyaatiif buusaa turan buusaas jiran jechuudha. Beektota Oromoo kana qofaami. Artiistoonni Oromoo warra diraamaa barreessuu danda'an, warra kitaaba barreessuu danda'an hedduu qabna. Garuu ammoo sammuu qaban san uummata kanaaf oolchuu hin dandeenye. Waan asi qindaa'e kana eenyu qindeesse, eenyu barreesse, eenyu waliin fide. Akkuma salphat dhufe ijoollee kun akka salphatti asirra bahanii lakki waan danda'uun dandeettii qabus achi kaa'ee yeroo isaa sitti gubee ummata kootiif waan godha jedhee kan yaade diraamaan kiyyaani qopheesses maqaan isaa dararaa maatiitii sanii miti jechuudha. Namni waan kana qopheessaa ni barreessaa akkasuma qindeessaa ta'ee kan dalagee daraaraa maatii. Daraaraa maatii nama hinaaffaan itti jiru akka kootiitiif kan Sidaama laalee hinaafu, kan Somaalee laalee hinaafu, kan sa Oromoo afaan Oromoo aadaan qabu afaan Oromoo siyaasaa malee aadatti hin jijjiiramu walleen ta'u wallisan ta'u diraamaan ta'u jedhee warra akka koo hinaafaa tureef warra ammoo ka Oromoo dhabee deemee ka Sidaamaatiif ka Somaalee bitataa baheef furmaata ta'e daraaraan. Kanaaf irra deebi'ee harka naa laadhaafi. Kanuma wajjin qopheessitoonni waan kana irratti isaanii wajjin dadhabaniitiin waan kana qindeessanis namoonni daraaraan naa himan hedduutu jira. Isin hundinuu nuti hundi kennaa'u waan Oromoon qopheesse ijoolleen Oromoo qopheessite arguu fi daawwachuu kennaaf bakka walumaan gammanne sirba kanaan nu wajjin hundi kenna bakkuma dhaabbannu taphanna jechuudha. Makaako namni beene jira. Abiin jundi naan jira nana.
يوم سلامك